isa dhugaa waaqayyooti. Waan yaadu isin milkooftanii arguun hawwii koo guddaadha. Isin milkooftanii jireenyi keessan hafuuraanis foonis badhaadhaa taatanii otoo makiinaan fuula ka dura dhaabate akkam natti tolame akkam na gammachiisa. Hundi keessan akkas taatanii lafoon deemnaa kanaan milkaa'inni kee milkaa'ina kootiin jedhaman kanatti na amana sammuun koo akkeetta naman. Sabi keenya hojjechuu hin dadhabne dhibaa miti. Dhugumaa yoo dubbachuuf ta'e dhibaa'ummaan qaba sabi keenya. Hundaa'uma akka saba kiyaasaa akka saba Oromoo kanaa hojii hojjetu hin jiru. Milkaa'u malee. Jaallattee miti. Hojjechuu dadhabee miti sabi keenya. Abaarsichuma. Yaaduu kee irri mana dhowwatana. Yoom caba saba kanarraa abaarsin jedha. Isuma dhugaa waaqayyooti. Hojjechuu dadhabdanii miti. Abaarsuma. Biyyi xinnoo tuqee guddaa argata. An keenya immoo guddaa tuqee waan guddaa keessa hojii cimaa keessa ooleet galgala gaafa galuu wanti inni argatu 150, 500, 400 hin darbu. Otuu karaa galaa yeroo zayitii bitee manatti gala. Haati mana maal fiddee galteetti inni zayitii isheen fiddee laa kunoo zayitii kana jedha. Wanti namni keenya argatu zayitii irra darbuu dadhabe. Shunkurtii irra darbuu dadhabe. Biyyi kan waggaa xaafii kuntaala 5 bitee mana ka'a. Kan keenya sabi keenya timaantimii birrii 35 birrii 40 bituudhaaf yaadduu du'aatti ta'a. Halkan bari'u dhiyuu yaadda. Tisitaa keessa hin galchuun miti. Waa garaa isheen kutuufan. Nan baay'inaan dhugaa waaqayyoo waaqa jiraata wangeelaas na dhaabee numa baata. Inumaan ta'a barana 2017 jireenyi ko akka ajaa'ibaa ta'a gaaffii numatte murteessitee hojii jalqabdeennan dhugaa waaqayyoo waaqa jiraata inuma ta'a. Garuu jettee deebitee of hin abaarin. Jettee deebitee of hin arrabsin. Naan milkaa'u dhaqee manna ilaalee man deebi'an jedhe. Akkas jette taanaan akkumatti jette ta'a. Isinitti meen tureen gaafanii mul'ata waaqonaa kenne waldaa kana jalqabu. Haadhoon ko bakkeetti nyaatamta bara kana kee hojii akkasiin hojjetanii naan jedhe. Hinduu taadhiis nama salphinaa taata. Vimpedeen afaan koo qabadhee nam milkaa'ee manee gala. Milkaa'inni inni guddaan waldaan ballachuu caala lubbuu haaraa dhufuudhanaaf guyyaa guyyaatti galmeessaa oola. Harka rukutaa waaqayyoof. Akka abbadaan ammoo jedhaa sitti akka abbaduu miti. Waa isinii galchuufan gaafuma waa eegaltu waanuma ajaa'ibaa ta'a kun jedhu maa gulliitiin taane achitti waaqoo nama sitti naqa guyyan isa namni shunkurtii fi dinnicha waan bira kaayee galgala hamma saati sadiitti bookeen tumu utuu saati 11 ga'e saati tokko gidduutti waaqoo si ficcisiisuu danda'ama. Urgeessee dhaqachidhe amma tokko dheengadda akkanaan jedhe. Uwwedhe maal taate jireenya koo waan yaade hin godhu taanaan sammuu koo na miidhama naan jedhe. Maal gochuu barbaaddu? Wanta ati gochuu barbaaddu maal jennaan? Keessi koo nyaatuma akkuma isinii bituu na godhaa jedhe. Lakki abbeen manaa ba'uun naan mijatu tan mana noolaan yeroo baay'ee immoo waan an hojjedhu dhabee otoo hin taane waan an hojjedhu qaba. Waa hojjechuun gaafa mana taa'u naa wayyanaaf naggaadee miti waan an ta'eef tajaajilaa dhaqa. Maal wayyaa nan ba'uun naan mijatu sa'aatii 11 geenyaan baay'ee sammuun koo na miidhamaa jedhe. Ata'uu wedhee bilbilee fi dhaqnee namoota 3 taanee dhannee nyaata nyaannee bishaan nu bitee dhugnee uffeedhe. Garaa koo lafa yaadee ga'eedhe. Eeggifadha ofii nyaate miti nu nyaachisee. Waan tokko isinitti himuu barbaada. Dhugaa waaqayyoo isin saaduu miti. Asirra dhaabadhee dhugaa wangeelaatiin kakachuun naanaaf gaarii miti. Jirana
waan gootan waan itti deemtan yaadda'a abdii kutachan godhina nan naqa hin taa'edha namni akka kee milkaa'u immoo hin jiru namni akka kee waaqayyo baroota lakkoofseetu nan si'a tokkoon jireenya isaa tooppii rukuchisu hin jiru namni akka kee hin jedhe kanaaf sagalee sirra jiru seexana sodaata kanaaf godatti si ittisuu barbaada laga keetti kanaaf si qabuu barbaada sagalee sirra jiru sodaata seexan kakuwati baattee deemtu kanan sodaata si'a tokkitti raayit haa ta'uuf bara kana hidhee waaqa jala sarareennaan hin dhumateef seexana raayit godhennaa hin dhumateef kanaaf lagatti si ittisa maqaama Yesuusin nami 78 cabsee ba'a maqaama Yesuusin nami 78 akka namni isa qabuu hin dandeenyetti cabsee ba'an jedhe lafaa ka'itti harka kee darbadhu cabsee ba'a jedhe galee waaqayyo irraa waliin dubbifan lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 16 kaasee nan dubbisa kanaafis nuyi matuma abdiin kutan namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa irraa bora haaraa adeema rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraan isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa nuyi gara wanta hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamu hin ilaalla wanti ijaan argamu yeroodhumaaf ta'a wanti ijaan hin argamne garuu bara baraan jedha waan si eegu ganama waa tokko dubbadheen ture wanti si eegu sati yaadartu miti gara fuulduraatti tarii tokko gara fuulduraatti du'anna eegaa jechuu danda'a hin beekamu yaada namaan beekani tokko immoo tarii gara fuulduraatti nan salphadha yaaduu danda'a inni baratu takkan baradha malee nan kufeedha yaaduu danda'a ilaa hin beekamu hunda miti namni tokko tokko inni buudhaam gara fuulduraatti gaa'ilan dhaabbadha isa dhaabbannaan nagaa namni jedhu nabamu gaa'iluma naa laatteen naan nagaa waaqa bara baraan namni dheekaa tokko baay'eedhaam takka tureetti ishee maqaatti moggaasee takkii wuuddeedhee takkii yenee haayitedhee maqaatti moggaasaa ture waaqa tafkii mana koo kaayee na gubdiidhe malee akka jalqabaa ta'uudha dubbiin jalqaba gaafa dubbiin jalqabu maddiin guutuudha ji'a 3 ji'a 4 bullaan garuu duddi akkas kee ba'a iji kun akka durii xarakkadhee mul'achuu ideet keessa sammuu keessa gara kana dhufaa isheetti hin bareeddu jechaa ture jawween mana koo galee dhee abaaruu jalqaba nami baay'een wanti si eegaa jiru gaa'illi kee rakkoo hin qabu waaqayyo siif milkeessu garuu wanti si eegaa jiru tokko tokko immoo mana ijaaree dhuman du'aa'edha ijaaree man du'e ijaartee du'uun maal sii godha ijaartee du'u tatanaan maal gochi sii kenna waaqayyo ijaartee kee hin jiraattu ijaaree man du'a manuma naa kenni naa ajjeesi waaqayyo kun namni tokko tokko akkuma nama noormaalii wayitti lakkaa'ama gaaffii waaqayyoon gaafattan akka ijoollee keeji barattuun godhina gaafa waaqayyoon gaaffii gaafattan waan bilchaataadhuma gaafadha waama gaarii isaa qabeenya naa kenni yoo jettan ittiin mana kee ijaaradhaa jalqabaa ittiin guddadha ittiin jireenya koo geggeeffachuu barbaada cubbuu ittiin godhu waan naga'u naa kennedha waaqayyoon kadhanni qajeelaan isaa waan qabatamaa isinitti immoo isheen suutadhee dubbadhu kana jaalladhaame waan qabatamaan isinitti mucaa tokkotu jireenya isaa keessatti makiinaa hawwa fedhii isaa guutuudha baay'ee bakka tajaajiluu barbaaddaam tajaajilaa ta'uu waaqayyoon naa oolchu jedha naggaadee taata
tokkoof tokko meeqa hidhee dhibbaaf dhibba walitti fidee dhibba shaniif kana walitti fidee herreguma sana hojjechuun mataa na cabse hin barbaadu bara koo. Maal ta'u Waaqayyo makiinaa manaa kennee na ajjeesu kadhata kooti inni kun. Oyyo kadhata kooti inni kun. Dhugaan isiniin jedhamu baratee kutaa kudhan fixe amma inni kudhan fixee hojii hojjetu nuun baran namni tamaaru silaaba waggaa 25 waggaa 17 diddama kanatti qorameeti tokko deemmoo ganaa hojii biraa barbaada. Qoramsumta akka tamaarii kanaan jiru lafa karratti tamaarii sin jibbisiisu miti. Jireenya kee achitti fixee ganaa jireenya biraa jalqabdu hoo akkoosi gargaare miti. Bara meeqa mana barumsaa ta'e jan bara darbeen fixe beektu miti an barumsa teolojiis barumsa sa faayinaansii kan biraas bara darbeen fixe yeroon bara darbe digirii lama fixuan makiinaa lama qaban garuu kadhannaa ishee keenaa kenni na ajjeesi jiru. Am barumsa fixe arran eebbifamee galata. Gaafan eebbifamee acha damatte eebbifamee achas deebi'u gaafan as deebi'uun jedhe kunoo makiinaatu walitti bu'e yeroo yaadattoo ta'e karaa gaage naqamteetu gad deemaa jiru karaa dhidheessaa walitti makiinaan walitti bu'ee ture. Gaafa walitti bu'u mucicha dafaqe mana yaalaatti geessuu dhiisaati yaalchisuu dhiisaati. Awwaalchaaf lafee isaanii doddoodhaaf funaanan maal ta'a makiinaa naa kennirra na bushiyaa Waaqayyo yoo dheerate eewudhaa lamma makiinaa kana fuudheen na shin eewudhaa lame waan itti adeemtu kana eenyuun naalchisuudhaaf kadhataa jirtate dubbittiin ishee kana laa dubbii ijoon isheetti adeemtu dhimma ijoo jettu kana eenyuun naalchisuuf moo ofii nyaattee duudhaaf hafuura boombii bareechee waraaneera. Akkeedaka wantan dubbadhut nun wanti nuyi abdannu wanti nuyi ilaallu waan ijaan argamu miti jedhe Phaawulos. Mee maaliif jedhe waan kana maaliif dubbatan wanta ati ijaan argitu kun amantees dhiiftees numa bada. Jaarsi tokko arbaaratti kanaan kadhate duran beekamitti nan dhagee seenaasaa. Namichi kun baarzaafii inni qabu biyya kana guutuu ga'a tureedhan. Tarii ishee arguu dandeessu. Baarzaafii inni qabu qabeenyi inni qabu magaalaa kana guutuu ga'a. Hin argee gurguree fixee kadhattuudhaan birrii shansi kadhata karaarra deeme. Abdii waan argamu isa kana galgalli isaa salphina. Wanti ijaan argamu dhumisaa kana salphina dhumisaa. Qabeenyaa hin dhumu. Bifaa hin dhumu. Jaalala namaati hin dhumu. Yoo cime jaalala lamma seenaa torbee sadii tura. Baay'ee namatti kabbaadidha torbee sadii si jaallatama. Gara kanaatti gaccabeera. Keessa baraachumaanu. Hamma sitti si isa si saadaa tokkicha koo tokkitti koo si malee addunyaa karra namin jiru torbee sadii booda funge jechuu jalqaba. Torban sadii booda caccabaa wayti nama asiin jechuu jalqaba. Nama ka kanaaf ija kee achirraa kaasi abdiin banne mootummaa Waaqayyoo irra kaa'adhu. Harkatti qabaa quba keessan ol kaasaati. Iji koo sumarra jireedha. Jedhaa kaayi. Nuyi matuma abdiin kutannu namni keessa jiru dubbii ka dubbatu mana hidhaa kee taa'eeti. Nama guyyaan hidhaan itti deebi'utu matuma abdiin kutannu. Warri namicha kana hidhan attama abdii kutatan garuu otuu hidhamuu abdiin kutatu. Otuu jibbamuu abdiin kutatu. Warri saayidan abdii kutataniiru garuu namichi kun hin dhaga'u abdiin kutatu.
gooftarraan deebi'u, billaan isan deebisu, sodaan isan deebisu, beelli isan deebisu. Namichi kun nama cimaadha. Eenyu? Phaawulos. Qolattiin makiinaa argaa ture, qolattiin jibba argaa ture, qolattiin hammina argaa ture, qolattiin nama ajjeesaa ture. Qolli cubbuu sun ija isaarra erga xaragame booda ija haaraa banameef. Iji suni samii ilaalchiseeru. Iji suni waan waaqarraa ilaalchise. Makiinaa jalaa dhosse kosii dheedhe. Maali takka nami defaree kennu hin jiru bar. Makiinaa koo maaliif itti buute? Finfinnee kana yoo dhatteetti hirkatte koo deemirraa siin jedha. Maal makiinaa kootti maaf hirkatte? Phaawulos garuu kosii dheedhe la. Kosii dheedhe isaan jedha. Fooqi isaaniin kosii dheedhe. Birri isaaniin kosii dheedhe. Suufii isaan ittiin of jajanii kosii dheedhe. Warqeen isa waaqarraati yee. Nami sii galee yaameen jedhe abbe. Akkas. Kanaaf nuyi matuma abdiin kutan. Waan ijaan argamu abdanna immoo miti. Warri waan ijaan argamu abdatanii waaqayyoon dhiisan wayyoo isaaniif fixanii dhufuuf jiru. Warri waan ijaan argamu abdatan wayyoo isaaniif harkaa badduu ba'u waan jiru. Biyyoota gurguddatan kana hin dandeenye warreedhan otuu isaan qilleensarra kunoo waan humna qilleensaa kana ramadanii kan akka biyya naannoo Arabaa kana eenyu feenyu Israa'eliif eenyu kan warri wal lolaa ture kun natti maa dafaat Filisteen jedhi isaanuma maqaa biraas qabu eewu isaan Gaza diina keetti gaazii ana ku waaqayyo. Jarri kun jirra warreedhanii macaafa qulqulluu irraas beektu bara dhufaa darbaa iddoo waaqayyootti wal lolaa ba'u. Bakki sun bakka ajaa'ibaati Yerusaalem irratti wal lolu magaalittii san iddoo miilli Yesuus dhaabatu bakka san irratti wal lolu yeroo hundumaa. Jarri kun fooqiidhaan naadatu. Meeshaa waraanaatiin naadatu. Hin dandeenye. Otuu isaan qilleensarra eeganii lolaadhaan fooqi hammam gagga'u lafa raasee dhuma. Biyyootti gadi. Maal argaa turtanii miidiyaarraa? Gadi naqaa turu. Libsuu ijaatti waan abdatan dhaban. Ija isaanii achirraa ka fooqii irra dabarsanii otuu waaqarra kaa'ataniiru ta'e qilleensi dhufu fooqii sana hin danda'u. Qilleensi dhufu mana sana hin danda'u. Qilleensarraa hafuu barbaaddaa. Nama cimaan abdatin. Qilleensarraa hafuu barbaaddaa. Birrii cimaan abdatin. Qilleensarraa hafuu barbaaddaa. Goddanyaa kee nama natin. Qilleensarraa lolarraa hafuu barbaadda tanan waaqayyo nama nadhu. Inni singatu waan ta'eef harka rukutaa waaqayyo. Salphaatti daawwatamu miti. Mata duree keenya ganamaatti konta daawwatamte sooratan dubbataadha. Daawwatamu salphaatti daawwatamu miti nam. Mee turuutti na dhaggeeffadha. Gaafa kutaa tokko dhaqu nam kilaasii tokko gaafa dhaqu nama egaa kutaa tokko irraa kan keejii waan jedhamu hin beeknu tokko lama sadii keejii waan jedhamu jakoo hin argine. Maanni maammata kan biraa dhufee egaa magaalaa dhufe. Maanni nan keejii amma sadiitti baratte sana booda dabarte immoo kutaa tokko galtaa jedhan. Tokkumarraan kennu mee warra tokko irraa kaatan. Agarra ilaa garraa biduuba. Gaafa kutaa tokko dhaqu barataa kutaa tokko yeroo sana isinillee of yaadachuu dhiisuu dandeessu. Uffanni irratti butute laaqii keessatti kufaa. Ijoolleen utuu inni dhiijissee dhaabatotti maddii rukuttee boosisaa. Ijoolleen biriidhaan waraanaa. Aduun gubaa ta'aa bu'aa. Mana barumsaa keetti fincaa'aa. Kutaa tokko ka. Sanummoo yoo fincaa'e maaliif na reebdu dhee bu'aa. Fincaa'uun qabu mana barumsaa keetti jechaa. Namni kutaa tokko galee akkas. Rakkoo sana hunda dabarse isayyuu immoo anaa nyaatu akka bokkaa yandoo roobu kunoos qixa lamaanitti furrii gadi roobsaa. Of yaadaddaa. Kutaa tokko gaafa kaa tokkoo waan baay'ee sirraa fokkisa ture. Isamma wangeelli bareechee lafa si kaa'e nama ajaa'ibaa godhe harka kee ol kaasan nama addaati. Kutaa lama gaafa galu kutaa sadii gaafa galu akka takki yuunifoormii dhabaa
takki qormaata qofa, takki rakkachaa, takki gurmeessanii wal gurmeessanii jiru. Warra gamaa dhufe, warra gamanaa dhufe chakaraattu lee warreebaa. Kana hunda dabarse kutaa kudha lama ga'a. Gaafa kutaa kudha lama ga'u faayinaalii yaaddaa. Kaffaltii mana barumsaa yaaddaa. Jireenyi hunduu yaaddoodha. Waa'ee maatii yaaddaa. Jibbisiisaa dhumtu. Kana keessa darbe kaan harcaa tokko lamatti dhiisa. Tokko afuritti dhiisa. Naa gamtee jibbisiiftee. Inni tokko kutaa shanitti dhiisa. Inni tokko laabarraa diyaa baaniyaas. Ani baay'ee wayi waan dubbachaa jiru. Warri si duukaa deeman kun si biraa bu'u. Ganaa dhufaa jirtu. Ameen jedhaa yaati. Isaa inni jabaatee kudha lamas darbee yuunivarsiitii dhaqee beektu gaa warri kaampaasii hin beektu. Isa dhiisaati naannootti amma barnoonni maal akka ta'e beekamaadha. Maal ta'e deesin gaafachuun barbaachisu. Maraatuu deema yuunivarsiitii. Yoo dubbifte nama si'a lama sadii dabarsee siin jedhu fa'i. Nyaaddootti nama buddeena afaan bira dabarsee lafa buusuudha. Barataa yuunivarsiitii akkasii beeka waan ta'eef nargiira. Barataa yuunivarsiitii nama lookerii ofitti cufee of ajjeesu meeqan argiyan. Lookerii ofitti cufee qoricha dhugee achi keessatti of ajjeesa. Nama meeqan argiyan. Rakkoo sana hundarraa darbee gidiraa hunda sana dabarsee inni barumsa sana waggaa sadii ta'u waggaa shan baratee xumuru gaafa eebba bilbiluu jalqaba. Eebba koogee kottaa na ilaalaa. Kana kee darbee daawwatamaa bara. Waan kana hunda kee darbe kottaa na ilaalaa guyyaa gammachuu koo argaa. Bara addaa tiraaniyaas. Rakkoo addaa kana dhiiftee iyyummaa har'aa kana dhiiftee jireenya har'aa kana dhiiftee mee yerootti uumamni hunduu si daawwatu dhufa. Ereeyyamaan jedhee. Ereeyyamaan jedhee. Kottaayidha. Haadha isaa waama. Abbaan waama namni nafiin jedha. Rakkina koo isheen xumura kana kottaa ilaala. Gonfoo koo isheen fudhe kottaa ilaala. Karaa namni hin baane ba'een fudhe gonfoo. Barataan akkuma salphaatti waa mataarra kaata miti. Rakkoon dabarsiisa waaqa beeka. Rakkinni barumsa jaala jira deemoo yaaduun. Jirana. Utuu yaaltu mucucaachuu, utuu yaaltu ta'uu waasa singa. Gaafa eebbaaga. Barataa goobozii tokkoffaa isa ba'e. Qormaatas darbe. Rakkinas darbe. Boo'icha ishee darbe. Nyaata laawunchiidhaa dhaqee waan nyaatu dhabee ishee yuunivarsiitii qammasee beela sanas danda'e darbe. Gaafa xumuraame gaafa inni gonfoo kennu achi ba'u. Barataa abaluu yeroon kun isa tokkoffaa ba'e. Yeroo inni itti badhaasa fudhatu dhagaa laphee kee dib dadhabbii isaatu isa boosisa. Waan ta'a turetu isa boosisa. Rakkoonni kee darbeetu isa boosisa. Beelanni dandeetu isa boosisa. Imimmaan hin bu'aa dhaqee gonfoo isaa fudhata. Tokko immoo kolfaaf gaggaba. Haadha isaa achitti ilaala. Warra hin kuftachiin jechaa turanis saba keetti ilaala. Isii gal warra jechaa turanis hin danda'amu. Hin cima warra jedhanis achitti ilaalaati. Gonfoo isaa fudhata. Daawwatamuu salphaatti miti. Wanta tamma darbe keessa jirtu rakkoon ammaa kun dheedhiisi godhee darba miti. Rakkoon ammaa kun gatamaasi godhee darba miti. Bilchaataa godhee addunyaadhaaf si kenna. Iyyatti ameen jedhee abbee. Lama harka walii kee ni qaba. Tun baay'ee dubbadhanii tola garuu. Salphaa rakkinni kee har'aadha. Ulfina kee sasiif kennamuuf jiru. Gonfoo kee sanar hin caalu jedhaani. Rakkoon keedha. Qormaatatti dabartuudha jedha. Ittiin kufiin jedhaani maaloo. Gaafa dabartu gonfoo jira. Gaafatti cimtu gonfoo jira. Ameen jettaare guddifte. Akkas karkar kutaa galateeffadha.